Kun Dr. Masfin Aanaa Abdiisaati. Ani ogeessa fayyaati. Malee gaazexessaa miti. Lamaanti keenya iyyuu gaazexessaa miti asirratti. Dr. Aanaa Ali wajjin as jira. Anah Ali ogeessa fayyaati. Ogeessa fayyaa biyya Ameerikaati kan hojjetanii, kan dalaganii. Akkasumas immoo emergency medicine yookaan kutaa sardamtaa Hakiima Sardamtaa ta'anii kan hojjetanidha. Muuxannoo isaanii nuuf hiruuf akkasumas immoo waan tokko gorsa tokko nuuf kennuuf as jiru. Kanaaf Dr. Aanaa galatoomigaa waan affeerraa kiyya kabajjee hayyamtee asitti waan argamtee fi naagal akka jiru baay'een akka jiruun sitti baay'atu. Haa ta'u immoo waan hayyamtee asitti dhiyaattee fi baay'ee galatoomi. Ayya Dr. Masfin atilleen galatoomi carraa kana naa kennuu keessaniif galatoomaan isin jechuu barbaada. Tole hayyee galatoomi akkuma jette nuti ogeessa fayyaati lammii Oromoo ogeessa fayyaa qofa otoo hin taane dirqama nurra jira waan ta'eef jecha nuti utuu gaazexessaan ta'een asitti baanee waa'ee COVID-19 dubbachuudhaaf deemna. Egaa kanaan duras immoo yeroo gurmuu ogeessa fayyaa Oromoo dhaabne nu waliin akka turte nan yaadadha. Kanaaf galata guddaa qabda. Amma garuu asirratti waan haasa'uuf deemnu COVID-19 kuni biyya hundumaatti babal'atee jira. Rakkina jabaa nama fidaa jira. Kanaaf gara fuulduraatti maal gochuudha qabna kan jedhu irratti gadi fageenyaan haasofna. Muuxannoo jireenya keerii keessumaa akka ogeessa fayyaatti yeroo COVID-19 kun rakkina uumaa jiru kana ilaalchisee gorsa maalii akka nuuf qabdu akkasumas immoo ogeessoti fayyaadhaaf gorsa maalii akka qabdu muuxannoo maalii akka isaaniif hiruuf deemtu akka waan tokko irratti haasofna. Egaa dursee gara COVID-19 kanatti tun darbin dura mee Dr. Aanaa Ali kun eenyu nama sin beekne yoo jiraate tarii background keessa akka hojjettu maal akka jireenya kee ibsuu hayyamte. Akkuma Dr. Masfin atuu ibsitetti maqaan kiyya Dr. Aanaadha. Ani Hakiima Sardamtaati. Warra nan beekneef dhaloonni kiyya baha Oromiyaa Harargee dhihaa magaalaa Baddee isaati. Achumattiin dhaladhee guddadhee gaafaan umriin waggaa 16 geesseen gara Keeniyaa baqannee ergasii carraa gartee biyya Ameerikaa tan dhufuu argadhee ergaan as dhufe amma waggaa 20 geenye jirra yeroo inni deemti. Asumattiin high schoolis tumuree medical schoolis barnoota fayyaatis asumattiin baradhee amma biyya Ameerikaa kutaa Missouri magaalaa St. Louis jedhamtuun dalagaa hospitaala keessa warra sardamtaa takkaa'u emergency medicine waan taate beekneef emergency medicine tajaajila fayyaa gartee sardamtaa takkaa'u balaa tasaa tarii makiinaan namaan garagalu gartee miidhaa sanirratti dhufu takki immoo dhibdee lubbuu gaagama nama fiduu dandeessu tajaajila san nama kennu jechuudha. Salmaa gaggabaabatti akkasumaan jaammaaf. Tole galatoomi Dr. Aanaa. Akkuma jette Dr. Sardamtaa yookaan Hakiimni Sardamtaa kun baay'ee miti Oromoo keessa baay'eeti one of the few. Kanaaf baay'ee galatoomi atillee kunoo asii waa'ee dhibee sardamtaa kana akka gaarii tajaajiluu dandeessa waan ta'eef gara fuulduraatti immoo namni hedduun barnoota kana baratee akkamitti nama tajaajiluu akka danda'u keessaa yoo akkamitti lubbuu baraarsuu akka danda'u jechuudha. Namni hedduun amma biyya kana doktora bira deema waggaa dhibamu. Garuu immoo yoo tasa dhibame yoo fakkeenyaaf akkuma jette makiinaan ittiin galagale yookaan dhiiga jabaa yoo dhiige yoo onneensaa rakkina godhate sammuunsaa yoo rakkoo godhate emergency yookaan kutaa sardamtaa kana deema. Kanaaf lubbuu baraarsuun baay'ee waan noble waan ta'eef galatoomin siin jedha. Egaa har'a kanaan durallee anaafati wal beeknaa walii wajjin hojjechaadha turre. Garuu amma nuti amma waa'ee COVID-19 kana haasa'uudhaaf deemna. Maaliif nu barbaachise haasa'uun waa'ee COVID-19 kana akka ogeessa fayyaa Oromootti maaliif haasa'uun nu barbaachise jettee yaadda? Dhukkubni COVID-19 kuni dhukkuba gartee akka amma namayyuu beeku biyya Chaayinaatti eegalee achirraa eegaluu qofa osoo hin ta'in addunyaa irratti illee tamsa'ee gaagama lubbuu kan diinagdee
guddaa addunyaarra geessisee jira. So wanni nuti dhukkuba kanarraa ammallee deddeebisnee haasawuun barbaachisaa ta'uuf hubannoo uummata keenyaa ol kaasuu fi namni dhukkubni kun dhukkuba qoricha takkaa'uu dawaa hin qabne vaccination takkaa'uu kittibaatiis talaalli jaanii natti fakkaata afaan Oromootiin hin qabne. Kanaaf jecha gartee tarkaanfii fudhachuu qabnu jira dhibdee sanarraa if baraaruuf takkaa'uu if tiisuuf sanga tarkaanfiilee san takkaa'uu gartee waan godhuu dandeenyu san wal barsiisuu wal yaadachuu hubannoo uummanni keenya gartee dhukkuba kanaaf qabu bal'isuu akka gartee balaan tun imalmaanaa takkaa'uu hisaaba malee uummata keenya gartee hin hubne barnoonni odeeffannoo san qabaachuun bareeda jechumaa fi abdiin tiyyaas namni daawwattoonni qophii kana laalu akka gartee hubannoo takka fudhatee daran if tiisuu maatii isaa tiisuu danda'u gartee humna horuu fi barbaachisaa waan ta'eef. Tole galatoomii akkuma jette dhimmi COVID-19 kun waan nu yaachiseef waan nu yaaddesseef keessaa uummata hubaa waan jiruuf jecha gara biyya keenyaattis yoo deeme yoo bal'ate uummata baay'ee fixuu waan danda'uuf waan beeknurraa waan ofii keenya personal experience yookaan muuxannoo qabnurraa amma tokko uummata keenyaaf hubannoo laachuudhaaf waan ta'eef daddaballee yeroo yerootti waa kana dubbachuudhaaf deemne jechuudha. Galatoomi gara gaaffii kiyya taanutti hin seena. COVID-19 kuni akkuma beektu namni yoggaa dhibee jabaa COVID-19 mallattoo agarsiisu isin bira dhufa kutaa sardamtaa Hakiima Sardamtaa bira dhufa. Yeroo sanatti tajaajila fayyaa laattanii jechuudha. Tajaajila fayyaa laattanii garuu akka dhuunfaa tokkotti akka hojjetaa yookaan ogeessa fayyaa tokkotti yerootti namni mana isaa keessa cufatee taa'u kana keessatti lafa jiruu deemtee guyyaa guyyaatti hojjechuun kee mee COVID-19 kun akkamittiin si jijjiira yookaan ilaalchati COVID-19 kanaaf qabdu akkam? Gaaffii bareedduudha. So dhukkubni kun akkuma beektutti dhukkuba hedduu hamaa dandeettiin tamsa'ina isaa kan dhukkuboota dhibdee biraatiin hedduu caalu tahee argame. Tanaaf jecha gartee ani akka ogeessa fayyaa tokkotti ta duraa iftiisuu dirqamaan qaba jecha dhukkuba kana fuudhee maatii biyyatti fiduus hin fedhu ifiifis dhibamee gartee dhibamuu hin fedhu namni dhukkubsachuu fedhu hin jiru. Haa ta'u immoo akka ogeessa fayyaatti gartee waan kana beekeetiin itti seenee nama dhibame nama rakkate nama sardamtaa qabu gartee gargaaruu waan hin jaaladhuu fi so riskiin akka jirtu asumaan hubadhu tarkaanfilee takka tan gartee anis iftiisuuf dhukkubsattoota kiyyaas tiisuudhaaf na gargaaran tarkaanfii saniin fudhadha jecha yeroo biraa daran gartee amma akkuma namni TV irrattis arkuu ogeeyyonni fayyaadhaa gartee gaachana fuulatti kaayyatanii huccuu qaamatti godhatanii jechuudha. Akka harcaatuun namni dhibdee tana qabu yoo quffa'e takkaa'u yoo hattifate gartee harcaatuun draapletiin dhibdee san sitti hin dabarsine. So amma ogguun dalaguu gaachanoota kana gartee tiisuudhaaf na gargaaranii dhufadha jechuudha. Ammaastiin bakkaan taa'us alkohol carqii qabduu jira bakka dalagaa teenyaa saniin akka gaariitti gartee haxaawee qulqulleessee dhukkubsataa ogguun tokko laale harka dhiqadhee takkaa'uu alkohol harkatti rigatan santu jira. Hand sanitizer faranjiin jettuu san dibachuu amma harka dhiqachuu ogguu carraan argamte akkasiin gartee dhibdeen kun akka hin tamsaane hin babal'anne godhuudhaaf tarkaanfii dabalata fudhachaa jirra jechuudha fi gartee waayillan kiyya kutaa sardamtaa tan keessa hojjennu. Tole galatoomi dirqama jabaan nurra jira jechuudha. Yeroo dirqama keenya kana baanu immoo eegumsa barbaachisu of tiksuu barbaachisu gochuu qabna jechuudha. Nu qofa utuu hin taane nuti yoo dhibamne maatii keenyatti fiduu dandeenya. Dhibee kana hospitaala keessatti dhibee kabiraatiin kan hospitaala dhufe sana faaluu dandeenya waan ta'eef of eeggannoo barbaachisu illee gochuu qabna jechuudha.
Kana yeroo hin jedhu riskiin qabu jechuu miti. Riskiin jiraachuu mala. Rakkinni argachuun ni danda'ama. Garuu murannoon ogeessoti fayyaa qaban dhibee kana keessaayyuu fuula durummaatti injifachuudhaaf uummata baraaruudhaaf waan isaan godhan baay'ee kan nama gammachiisudha. Amma biyya kanatti yoo argite biyya Ameerikaa kaabaa kanatti hakiimotaa fi gaas isteeshin hoggaa deemtu diskaawuntii siif kennanii iddoo adda addaatti baay'ee gammachuu guddaadhaan nu simatu yeroo deemnu lafa hundumaatti kabaja guddaa nuuf qabu. Egaa jiruun kun jawaa ta'uusaa nu agarsiisa dirqama kana fudhanneetti seena jechuudha. Kanaaf akka ogeessa fayyaa tokkootti garuu COVID-19 kuni rakkina hedduu namoota hedduullee miidhaa jira, ajjeesaadha jira. Biyya Ingilizii, biyya Xaaliyaanii yoo fudhanne asuma biyya Ameerikaa keessatti namoonni tokko tokko dhukkubatan jiru. Utuma kun rakkinni kun jiraachuusaa beeknu hojii deemna jechuudha. Tajaajila fayyaa laachuudhaaf dirqamni waan nurra jiru jechuudha. Kanaaf keessaayyuu mee gara mallattoo dhibee kanaatti adeemnu. Mallattoon dhibee kanaa mallattoo gosa lamatti yoo keenye kan salphaan jira, ka jabaan immoo jira jechuudha. Kanaaf mallattoonni gara Doktora Sardamtaa yookaan Hakiima Sardamtaatti nama geessu maal fa'i? Namni dhibee COVID-19 mallattoo agarsiise hundumtuu hospitaala deemuu qabaa? Mee kanarratti waan itti dabaltee yoo jiraate? Baay'ee bareedaadha. Wanni namni dura yaadachuu qabu dhukkubni COVID-19 kuni mallattoolee qabaachuu dhabuun mala keessaafuu nama garii kan gartee umriidhaanis dardara ta'ee mallattoon isaanii mallattoo sasabloo takkaa mallattoo xiqqoo qofa osoo hin ta'in mallattoo maleessallee ta'uu danda'anii kana yaadachuun hedduu barbaachisaadha. Tan biraa immoo mallattooleen xixiqqoon gartee namni irra guddaan qabaatu akka diifafa dhibdee diifafa takkaa utaalloo waan akka quufaa hafuurri nama ciccitu laydaa takkaa'uu qandhoo takkaa'uu qaama gubaa ka jennuun isaanii namni garii deemsisaa takkaa'uu daayiriyaallee qabaachuu danda'a. Kun egaa akka afaan Faranjiitti spectrum of symptoms namni garii mallattooleen dhukkubni kun irratti mul'isu hedduu darree takkaa'uu sasabloo ta'uu dandeessi. Garii immoo akkasumatti hamtuu tagartee hafuura baafachuu dhorkitu oksijiina qaama nama dhukkubsataa kana keessaa hedduu gabbuuftu tan gartee oksijiina tuubboodhaan funyaanii qaayansan warri yaalaa jirtan kana arguun oltanyeen shakkaa immoo hogguu sanbira tartee namni akka malee dhukkubsate tuubboo gartee laagatti kaayanii sombaan akkasitti oksijiina sombaan ga'anii maashinaatu hafuura baafataa fi namni kun ni raffifama dawaa adoochu kennamee fi akkasii raffifamu jechuudha. So dhibdeen tun mallattoo malees ta'uu dandeessi. Garii immoo namni garii laagaan namni dhukkubduus ni jira, qufaa xixiqqaa namni qabus ni jira, qaamni nama caccabuu takkaa'u myalgia faranjiin jettuun sunis ni jirti. Afaan keenyatti maal akka jaamuun beeku. Akkasii spectrum, wide spectrum namni kan dagachuu hin qabne wanni keessaafuu biyya faranjii kanatti hogguu ala gabbaatu bakka namni heddummaatutti gabbaatu gartee fuulaa goggachuun wanni gorfamuuf saniif jechuun namni mallattoo hin qabne akka nama kaanitti dhukkuba kana hin dabarsine godhuuf. Tole galatoomii Dr. Aanaa. Egaa akkuma jette mallattoo hedduutu jira. Mallattoo salphaan, mallattoo jabaan jira. Namni dhibeen kun qabame, dhibee kanaan qabame yookaan of shakke hundumtuu emergency roomii deemuu qaba. Kutaa sardamtaa kana deemuutu irra jira. Warra kamtu deema, warra kam deemuu hin qabu, odeeffannoo maalii qabaachuu qabu kan jedhu mee irratti miidhee. Bareeda bagana yaadachiiste gaafii sanarraan taale. Gaafii ta'e gabaabdumatti suduudhaan deebisuudhaaf namni dhukkuba COVID-19 qabu cufti hospitaalatti fiiguu qaba jechuudha miti. Hagamta akka dhibdeen sun akkatti hammaatuutu murteessa jechuudha. Fakkeenyaan isinii kanna namni tokko yoo hafuura baafachuu dadhabee hargane jechuun hafuura amma darbee hafuura baafachuu dadhabe hospitaala dhaquu qaba jechuudha.
fi maasiin nyaatee dhuguu dadhabee akka malee laaffatee gartee dhukkubni kun miilatti fuudhe hojii gartee guyyarraa guyyaa kana dalagachuu deemee garteef dandahee gabbahee galuu namni yoo dadhabe kun hospitaala dhaquu qaba. Kun immoo gartee mallattoolee reefuun tana ibsine mallattoo dadarree tan akka laagaan xiqqoo nama dhukkubuu qufaa nama qufaasisuu qaamni nama dhukkubuu laydaa takkaa'uu qaama gubaa dadarree kana da'umatti fudhatanii bishaan gartee qajeellotti dhangala'aa kana kufaayaasni jennaan nuti kan dhuganiituma qaama'ii fi gartee akka daran dehydrate hin taane bishaan qaama keenyaa akka hin irranne if godhuudhaan haga dhukkubni kun namarra dabruu eeguu ni danda'ama. Garuu immoo yoo dhukkubni miila namatti fuudhee nama yarsee hospitaala dhaquun hedduu barbaachisaadha. Tole galatoomi. Egaa hospitaalatti yoo isin nama dhibee jabaa qabu kana emergency roomitti ilaaltanii gara hospitaalatti dabarsitan hin ciibsitan jechuudha. Intensive care unit lafa jedhamu deema. Namni kun baay'ee kan dhibame kan ofiisaan hafuura baafachuu hin dandeenye maashiniin sombaa yookaan ventilator sun waan irra kaa'uu barbaachisa jechuudha. Nama akkasiidha jechuudha. Garuu namni tokko dhibee salphaadhaan yoo kutaa sardamtaa yoo dhufe simbira manatti hoggaa nama kana gaggeessitan gorsa maalii dhalaattaniif maal fa'aa gorsitan nama kana nama tarii COVID-19 qabaa garuu hospitaala ciisuudhaa fi hin barbaachisu nama kana. Kanaaf gorsa akkamii laattan? Gaaffii bareedaadha. So namni tokko hogguu amma dhibamee nutti dhufee mallattoo dhukkuba COVID-19 kana mul'ise garuu immoo hanqina oksijinaa takkaa'uu gartee dehydration hanqina bishaan qaama keessaa kun yoo hin qabaatin yoo gartee sababa hospitaala ciibsuun barbaachisaa ta'e yoo hin qabaatin wanni nuti goonu ni gorsina jechuudha. Namni tokko hogguu maatii ifitti galu self quarantine godhuu qaba. Yoo mallattoon dhukkuba kanaa irra mul'atte. Sunis maal jechuudha? Maatii ifirraa kophattiif baasu jechuudha. Yoo manni kutaa tokko ol qabaate kutaa kophatti fudhatee gartee tuttuqqii xiqqeessuu gartee hariiroo haga dhukkubni kun mallattoon isaa namarraa haatu self quarantine godhuun hedduu barbaachisaadha. Kunis maaliif gargaaraa dhukkubni kun akka gartee maatii ifitti hin dabarre hedduu akkasitti isaanis tiisuun barbaachisaadha ta'a jechuudha. Namni dirqama hospitaala ciisuun qabu dhukkuba kana qabaateef jechuudha. Tole akkuma jette egaa hospitaala namni hundumtuu hospitaala ciisuun qabu hospitaala dhaquun illee irra hin jiru jechuudha. Mallattoo salphaa yoo qabaate corona virus disease 19 kun mallattoo xixiqqaa qabaachuu danda'a. Akkuma sila tuqxe immoo mallattoo illee agarsiisuu illee dhiisuu danda'a waan ta'eef namni dhibee kana qabaachuu shakke mallattoo isaa sana akka gaariitti hubachuu qaba. Yoo hafuura kan isa kutu ta'e lafaa ka'uu dadhabe baay'ee dadhabsiise yoo ta'e nyaachuu dadhabe mana hospitaala deemee achitti tajaajila barbaachisu argachuu danda'a jechuudha. Namni dhibeen kun qabame egaa akkuma dubbanne gara hospitaala ciibsinaa maashinii sombaa sanarra keenyaa hagam duudhaaf akkamii carraan ni qabu maali? Mee waa tokko waa'ee COVID-19 kana egaa waan hedduu barachaa jira yeroo yerootti waan ta'eef complete picture hin qabnu garuu carraan inni fayyuu akkami namni tokko COVID-19 qabaatee hospitaala yoo ciise carraan inni fayyuu akkami mee kanarratti waan jettu yoo jiraate? Yaa gaaffii bareedduudha. Dhukkubni kun akkuma ati jettetti dhukkuba haaraa waan hedduu odeeffannoo gartee hegeree baruuf teenyu jira. Garuu haga ammatti wanni nuti beeynu ogeeyyoonni fayyaa wanni nuti beeynu dhukkubni kun nama irra guddaa qabullee nama hin ajjeesu jechuudha. Namni du'u nama hamma muraasa. Akki namoonni gartee dhukkuba kanaan hubaman takkaa'uu galaafataman nama gartee dhibee akka sukkaraa, dhiibbaa dhiigaa, hoola takkaa'uu cancer, dhukkuba asmii, dhukkuba sombaa
namni gartee sijaaraa aarsu kan COPD jedhamu warri qabu kanneentu dhukkuba kanaan hedduu yarataa akka malee dhukkubsatee gartee tuubboo hafuuraa san itti kaa'uun dirqama taati jechuudha. Wanni maas argine odeeffannoon ammaa baatu akka mul'istutti namni tokko yoo akkasi dhukkubsatee sadarkaa gartee tuubboo hafuuraa maashinni baasuuf san mudate carraan fayyuudhaa hedduu gadi bu'aadha. Namni akkas ta'u irra guddaan isaanii gartee gargaarsa maashinni isaaniif hafuurfachuu kuni torban lama torban sadiifaa irra turanii irra guddaan isaanii du'aati jiran jechuudha. So wanni kun nama agarsiisu namni akka malee dhukkubsate dhukkuba kanaan hedduu miidhamaa du'uus ni danda'e jechuudha. Carraan isaa hedduu ol kaatudha. Tole galatoome akkuma ati jette dhibee kanaan tasa kan miidhame baay'ee kan itti jabaate jechuudha. Yookaan akkuma ati sila tuquu yaalte namoota sukkaara qabanii dhiibbaa dhiigaa kaanser kana waan qaban itti jabaatee miidhuu danda'a ajjeesuu danda'a kan jedhu jette. Garuu immoo amma akka ilaallutti COVID-19 kuni nama hundumaa akka qabu namni vaayirasii kun bira ga'e hundumtuu infekshinii kana godhachuu akka danda'u. Garuu immoo namni hundumtuu irraatii du'u miidhaa guddaan irra hin ga'u. Dhiyeenya kana garuu waan CDC irraa waan dhageenye tokkotu jira. African Americans gurraachoti biyya kana keessaayyuu hedduu du'aa jiranii kan jedhu yaada akkasiitu jira. Deetaa tokkotu jira. Warri gurraachaa kana irratti COVID-19 kun du'i kun maaliif irratti hammaate jettee yaadda? Gaaffii bareedduudha.